السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم توتا في جالة توني حردة توني برسيسا روما الحمد لله يعني نجا كوت نجا إني في كن جالة كن كبجادا بكير تمارا سنجو. إجا دا وتوتن كيا فيديو راخنا كيستي ونين اسم برسيسو بالبل كيسن يوت الله فمجرات حالة بيكو إذن ديسني في أكسما يوت الله فمجرات حالة اتفر راحيت تنن اسم برسيسو. Egaa daawwattoota kiyyaa warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaa dhuftan jecha barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanadha. Yeroo subscribe gootan barumsi nu asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification san kilik itti godhaadha. Achi booda all kajatu irra kaayyaadhaadha. Barumsaan garaadhaas darbe immoo YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Waan isin baradhaadha. Waan gaaffii isinitti immoo komentii jalatti nu barreessadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya like share gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatanadha. Amma gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa. Egaa koodiin isiniif hima jechuudha. Haala itti beekuu dandeessanii fi akkasuma yoo namni bilbila keessan ofirratti xallafee jiraate yookiin bilbila keessan xallafee jiraate itti hiikachuu dandeessanan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa mana bilbilaa kanarra ni dhuftanii achi booda asirratti najmaa murabbaa 20 takka murabbaa barreessaniiti okay gootanii itti bilbiltu jechuudha. Egaa achi booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Yoo bilbilli keessan xallafamee jiraate jechuudha asirratti koosa bilbilaa isiniif fida jechuudha yookiin bilbila namaatti isiniif fida jechuudha isinii galee. Amma garuu kiyya xallafamaa miti waan tokko waan lakkoofsa jedhamu naaf hin fidne jechuudha. Haala kanaan yoo isiniif fide bilbilli keessan hin xallafamne jechuudha isinii galee. Yoo immoo asirratti gartee lakkoofsa argitan jechuudha. xallafamee jira jechuudha haala itti irraa hiikkatan ammoo isinitti agarsiisa jechuudha koodii haala itti hiikkatan isiniif hima jechuudha of duuba ni deebitan okay gootaniiti yoo namni isin xallafee jiraate ofirraa hiikuudhaaf immoo jechuudha murabbaa 20 takka murabbaa gootaniiti okay itti gootu egaa haala kanaan ofirraa hiittanii jirtan jechuudha isinii galee haala kanaan bilbila keessan yoo xallafamee jettanii shakkitan jechuudha yookiin namni hordofe jettanii shakki qabaatan jechuudha haala kanaan bilbila keessan cheek ofirraa gootanii qalbii takkaan bilbila keessan fayyadamuu dandeessu jechuudha koodii kan lamanii jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa birootiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gochuun dagatanaadha. Barumsa birootiin haga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.